Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya warroonni zikrii san afaan Oromootiin hin jiru, afaan Arabiin dandeenyu hin beeynu barreessuu warri naan jettanii nama baay'ee tokkas jettanii na gaafattanii ani garuu kana fayyadamaa kama ofii fayyadamu isinitti agarsiisee tureeyyu amma mootuu kana isinii fidee jira nafaana turaa biristoorii keessa seenee isinitti agarsiisa akkaataa afaan Oromootiin itti buufattan. Out askar for muslim ka jedhu kana jechuudha ni agartan jedhee abdii qaba keessa seenna walumaani inni isa kana kun gubbarratti isinii fidu inni isa kana jechuudha haala kanaan irra dhooftanii ani amma buufadhee jira waan ta'eef open jedhee seena haala kanaani booda immoo Allahu akbar tajettu tana ni agartan jedhee abdii qaba afaan arabiitiin as dhuftanii tuutan akkatti isinii fida dura booda akkatti irra Allahu akbar astaghfirullah alhamdulillah la ilaha illa la hawla wala quwwata Allahumma salli ala Muhammad kana hunda yoo barbaadanii irra galfachuu dandeettanii amma immoo eegasii tana dhooftan kunoo akkasii irra galfatan daqiiqaa moo akka duraa sanii miti daqiiqaa 10 15 30 sa'a tokko sa'aatii 3 sa'a 6 sa'a 24 jedhee dhufe daqiiqaa 10 kanarra fedha ani sumarra galfadhee jira akkana dhooftanii bakka keessaa baatanii haala kanaan isinii fida jechuudha zikrii isinii jedha jechuudha daqiiqaa 10 zikrii isinii jedha jechuudha kanaafuu warri mootuu buufachuu hin danda'in liinkii yuutuubii jala isinii kaayaa achi jala seentanii buufachuu dandeettanii isiniin jedha galatooma.